galatoomii baganii keessatti hin baafatin sin jaalalachee silaan irraa tirsi dubbadde urjina jaalatti ganaaga olii tatammataa sin dhaqqabani san hundaa baguma hin godhini baguma san hundaa hin dubbatini rabbiin kiyyaa na gargaaree jira ati silaa akka yaada keetiitiin osoo silaa garuu akka sin jaalanaan jetteen anarraa illee akkana si jaaladu na jaalatti mun jaalatu dhiiroo an akkana jeeni isii tana maatutti dhagaamee erganii fi nan jigaa fi jaalatan dhiyeesseef maatutti dhagaamee jettee silaa anarraa anillee waan dhagaamee akkana siibsu yaani hubattee waa'ee nasiin jiru laaltee sanboot piraank osoo naan jettillee wayii ture ati san hundaa irraa hin baasne osoo irraa hin baasin piraank naan jette galatoomi sin jaa baga iccitii hin baasni galatoomi galanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhufeetiin jira deebiitiin jira. Har'aan tana maal qabattee deebite jechuun keessan hin oolamu. Waliin an qabadee deebi'e akkuma gartan viidiyoo chaanaala Ridwaan irratti Ridwaan waan naan jee ture agartanii jirtan na fakkaata mana isatti na yaamee dawalee na yaamee kaniifin jechuun namni bakka biraati na yaamee haajaa fardiitti namni eegu jiru inni na yaamee an tamaam je'eeni jechuun qe'ee mana isaa dhaqee deebi'ee maal naan jeesitan sin jaaladha minaamin jee jechuun sin jaaladha minaamin naan jee gaafii jaalanaaf dhiyeesse ana tana namni jechuun jaalatana biddeena ummaa isaa seensa qaxabatuun jaalatti meeshaa chaayinaa seetammoo jaalaltana maaliif jaalan taphattan jaalan taphatina ana na yaamee jechuun duraanis saayibban isaa ogganii fi na bira dhufanii maal jaan suuraa isaa telefoona jechuun isaanii keessatti ijoollee saayibban isaa keessatti telefoona isaanii keessa suuraa isaanii harka ture ammoo kiyyaa kana akkanumatti nu seetu bas oliin hin baafatin malee isa jaaladheetiin jira deebi'ee innis na dawwalee na yaamee sin jaaladha naan jee deebi'ee piraank naan jaa piraank waan akkana hin dalagu wanni akkana na biratti illee fudhatamallee hin qabu maaliif jennaan namni waan hin taphanne hin taphatu jaalalaan taphachuun aslan abbummaan fedheewu jaalalaan taphachuun hin danda'u jaalalaan hin taphatamtu jaalatti tapha hin taatu sin jaalan namaan jaanii garagaluun maafish kun waan na biratti fudhatama hin qabne inni ammoo arraan tana na yaamee ani tamaam jeeni isa hayyamee ka'ee mana isaa dhaqe oggaaniif hindakuu sin jaaladhaa ani jechuu sitti baafchuu dadhabee akkasuma yaaduma garaa kiyya keessaa dubbatee anuma keessaa dubbatee deebi'ee oggaaniif anis yaada garaa kiyya itti ibsachuudhaaf ka'u piraank naan jedhe akkasitti duba jechuun waan biraa keessa galeetti yaafu tamaam mana isaatti akkasitti aaraan dhufee ammaan tanaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya fiiroo isinii maruu jira yoonii fi Ridwaan irraa wanni akkana yoonii fi Ridwaan irraa wanni akkanaatu numa fakkaatte baga taphateen jaalalaan taphatee fi dhiisee tokkuma ammoo anaan taphachuu qofa hin danda'u ana abbaa fedheewu fuula gaddeebisanii firaa dorga yoonii fi karaa lolaatiin hin dhufeelleedha ammoo osoo lola hin taane tana jee isaa wajjin lola sin godhu yaa'ii sin godhu maaliif jennaan ana ammoo sin jaaladhanaan je'ee dubbii san piraank jee as gubbatti tamaam ana tana akkana isaan juu inni daan yaada kiyya baru jira waa'ee nan isaan juu laaluudhaaf deeme inni san boodan waa'ee nan juu erga hubate booda piraank naan jee akkasii ammoo wanni kun waan taphaan hin taane waan taphachuun hin taane deebi'ee kaameraa shakkalee osoo fi kaameraa hin shakkalin akka nama takka na yaamee manuma isatti na dubbatee akkana jee piraank naan jeellee waan wayyaa ture inni ammoo jechuun na yaamee kaameraa shakkalee viidiyoon irraa mare piraank naan jee wanni kun waan qilleessa gubbatti ol ba'u inni ana intala dhalaa akkana godhu hin qaanfatu ani intala dhalaati bar piraank waan akkanaatti nam taphatee waan akkanaatti hanjamaa taati deebi'ee piraank naan jaa Ridwaan ana piraanki waan hin taane ana piraanki gootemi waan sinjuu laaluudhaaf ani yoo jaalataati illee tamaa obboleessa kee dhageessiif hima anaafetti obboleeyya rabbiiti anaafi ati waan walii qabnu sin beeku nan beektu ammoo piraanki nanu akkanaatti namatti hojjetu osoo waan biraatiin narratti hojjettee wayii ture ammoo waa'ee jaalatti piraankeettee ana piraanki godhu sirraan kafaluudhaata harka galchaa piraanki tatana caaltu si godhani si yoo barbaadde obboleessa kiyya irraan kafalchu ta'a daawwattootaaf kabajamtoota kiyya arraan ta'e inni akkas naan jee piraanki naan jee akkas jechu yeroo duraa okkoo inni sin jaalala jee wanti jiru anis waanuma nan yaadaaf qabu dubbate jee akkanatti walitti ilaalee yaadni isaatiif yaadni kiyya oggaaniif hin laalu tokkuma ta'e ammoo inni deebi'ee piraanki naan jee ana akkas rifachiise yeroo duraa akka naman gammadu ta'eetiin bas kalaas erganii fi anis akkuma isa jaalleen illee na jaalatee jiraate kun waan bareedaadhaa hojii wanti jee ammoo akkas na rifachiise yeroo duraa gammadeetiin deebi'ee rifadhee saniif daawwattoota fi kabajamtoota kiyya namni dhalaa akka yaadis ni jirtan jetti yaada fakkaattonni kiyya kanii fi wanni akkanaatuun isin qunnamtellee ni jirtan jetti yaada yoo warri akka kiyyaa kanatti wanni akkanaatuun qunnamtee jiraattanii koomentiidhaan waasi qofaa miti ani lan akkana ta'eetiin jira jaatii koomentii naaf barreessaadha hedduu takkan bas rifadhee yeroo sanitti ol kee hudheewuutiin jira telefoona yaani wanti isaa jalatti chaanala isaa jalatti arkuu dandeessanii ittillee rafaa keetiin ittillee utaalee hudheeni
akkam tikti akkana naan jettaa jeeni pirankii akka waan ani yaanni pirankii na godhe takka namni pirankii waan akkanaatti ni godhe jee yaanni ture bas pirankii na godhe tana tatana caatun isa godhaaf taa yoo tihelle mee daawwattoota fi kabajamtoota kiyya arraan tana akka inni si godhe kun urjii xiqqeessee kunis urjiirraa kabalachuu qabdaa warri naan jettanis komantii naa barreessaan isin jaa ammoo wanni kanaa kun sira iraanii eegamu ture yoo tees waan biraatiin piraankiin nama godhaa gaaffii jaalalaa si dhiyeessee akka ati jaalatu silaaluudhaaf yookaan yaaba wallahi arraan tana hedduuta kanarraa dalayyan takkaa namni kanarraa hin dalayne haa taatu fi garuu irraan kafalachuudha ta'a inni arraan tana jaalala taphateen tana gaafatti sheenee way gaafa sana osoo nifin jaalalaan taphachuu baadhee jee itti sheenee ittiin wanti ta'uu dhufu ta'a inshallah inni ammoo anatti akka taphachuu kanaaf silaa waan gaarii hin goone ture waan biraatiin osoo naan jee biriitu ture basaniifuu anis irraan kafalachuudha ta'a Ridwaan akkatti isa hin dhiisu irraan kafaladhee pirankii akkam pirankii bombi dhostu irra dalageetiin isa agarsiisa inni jechuun na rifachiisee wanti jiru ana akka inni gartee miirifatee naasuudhaan akka biraa ta'uu hundeen isa godhaata ana nan beeku garuu inni haa tolchee jira inshallah irraan kafalachuudha ta'a daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa pirankii isa akka inni si godhe kana caalatti pirankii isa rifachiistu isa waan biraa keessa galchitu irratti dalagii warra naan jettan komentii na barreessaa irra dalageetiin akka inni rifatee jechuun maali inni na rifachiisee miti tiyyadaraan isa godhuudhaaf ta'a أنا والله تكلم لك أنا نقولي نمني تكاكن رفتشني جالنا ناتو ومفيد إنه هاتو حاسوما أبي اللي هاتو تكلم رفتشني أرانتنا إدو تكلم رفتشني رفتي أنا ما نصا منا فكرتي منا مو زائرة جتون ندرو رفتشو إدو تكلم رفتي داوتو تاب خبرنا تتخيا أكم تنمني كلام نقوله بس إيران كفلو جرات أنا لين سكت الإسلام نتاو سنفو داوتو تعرفي خبرنا تتخيا أني رضوان واني نقولي سينجرسيس مشاكل تقوليتي ما أعرف كيس نقولها جيلة فاخي مشاكلوني نقولوا خس نما نقولوا ليه مشاكل تقولوا ما تما في ديو مشاكل وصل تقولوا هنتاني هاي تقولوا سنتاني إذا أكمل نقول على قوليتين أكمل برتي أكين فامتي أكين نجت نرتي نشكي نكين نرت نك أنتي إرادة ليجي إرا خفرت الأفتا إرا خفرت الأف والله بالله كوبيدا فيديو تنتي عنتو إرا خفرت إيه سينجرسيسا يوني في نامي جوتي إن شاء الله دعينا بقولها إن ربنا فامل كيسو برانكي تيتن نسرت هجوت الأبديمو مية كم قوتي أرجين جتشو كسن هنا ولمو وني نقولو أركو أفتسن فيديو تنتي عنتو إن شاء الله نفانا ترارا هاقا فيديو تنتي عنسي إسني ورابي إسنجرسو أفتا إني مالي بزنان إسي أركنا قولي إسن تنوكم نقوتي يادي جتشو وانتا كلامني أصو هندري لدرو وانتا كلامني يادا أنا رتي كانت جد دلقو خلان درا إسن تنوكم نقول سي إن سنون دا هياني ammoo an ni rifachiisaan illee waan jechuun rifachiisee isa gaddisiisee jechuun hatta bakka boollee akka inni boo'u hunda isa godhaaf ta'a. Misraami wanni itti nama boochistus takka lama miti wanni ati itti piraanki nama gootu akka inni hin beenetti irraa dalaguudhaaf ta'a. Innis hin jaalallee gaafii jaalalaan abdeessee jaalawwaa jaalaan qabatee jaalalaan piraanki na godhe an jaalala osoo hin taane akkuma inni irratti hin naqaane hin shakkinetti sootumatti yaamee manuma kiyyatti akka inni irratti hin beenetti isa irraa dalagee singarsa ammoo Ridwaan ana piraanki gootee akkasitti na rifachiisteeni ammoo anis singarsuudhaaf ta'a. Asilattuu yoo inni chiikee waan hin qabi gaddisu gadi hindisu na beektatis waan hin qabi urjii waan qabdi gadi hindistu yaaboo urjii tana dhaabbadhu meeqaantamtu taati maaliif micoota akkana rifachiistaa waan isin si gootee sirra dalaguudhaaf teessu harkuuf teessaa warri siin jiru ana osoo hin taane meeqaantami sin agarsiisuudhaaf ta'anii ati garuu akkasuma godhuu san tolchitee jirtaa bagan gooteeni galatoomin sinjaa maaliif jennaan ati sila isi waan isin jettu irraa bareetiin yaadi isitis baree iccitii isii baasee akkam akka isin taatu waggoon akkana jeen akkam akka isin waan akkam keessa akka isin galtu ana laaluudhaaf akkasuma hunda daleedii ana galee jira erga ni fati piraank naan jettee akka ati gateemi na jaalatti mun an jaalattu ana irraa baruuf deemtu ana nama biratti si dubbatullee dhageessee namni illee waa'ee kee kana dubbatti jechuu namni siif himee ati deebitee arraan tana akka waan si jaalladhu dhugmaan si jaalachuudha ammoo si jaaladheetiin jira sitti hin baafatiin malee ati deebitee ammas haasoo namaa san dhageessee waa'ee keetii ana akka nan jee nama biratti dubbadhu dhageessee deebitee isi akkana jeetiin karaa sirganii fi isiin ana maqaa kee kana nama bira dhoottee na dubbattee Ridwaan kun akkanaati namni isa kana jaaladheetiin jira haasoo nan geelota kiyyaa hojjaasu geelonni kiyyaa kaayee namni ammaan tanaan beeyna dubbii asiin fuudheetuma haga kanatti hafarfataan jechuu yeroo si bira dhufsanuu hin hafatu sitti himanii ati deebitee haasoo isaanii jechuu dhageesseeni arraan tana ergisiin na jaalattee ana jechuu jaalattii yaaf akkanatti hiriyoota isii madditti akkanatti na dubbatte aan piraanki irra dalaguun qabaa jettee
piraankiin irra deleetee kananatti dhuftee kanaan piraankiin irratti hojjettee ani sittin agarsiisuudhaaf ta'a waan nan si godhu qofa ammoo guyyaa sanaan hin booyini an guyyaa san siimeetiin jira bakka meeres nan dayin nallee dayin leedha ammoo bakki nan miidhamu nan dayin sirraan kafalachuudhaaf ta'a turti meelee sirraan kafaladhaa iftaan fagoo seete turti meelee sumarraan kafalachuu ta'a ammoo guyyaa sanii anaan hin booyidhaan hin taphatin ammas akka ati shakki tuttoos hin taane akka ati hin beenetti akka ati narratti hin shakkinetti siraa dalaguudhaaf ta'a. Anuma tanaa onaa arguudhaaf teessa gana anaa fi ati xaba waliin eegallee jira wajjin xabannaan sinjaa saayiba kiyya qaalii fi gaarii nama anaa fi ati jechuun akka nama takkatti hiriyaadha maaliif jennaan atis ilma shabaabaati anis intala dubaraati anaa fi ati jechuun waliin taphachuu dandeenya yeroo hunda wal bira dhumnee wal bubbaarsinaa. Ammoo xaba keessatti ati gowwaadha nama miitaa namni miidhin kun amma reefumta naaf sin jaaladnaan jettee deebitee jaalalaan ana miidhuudhaaf karoorfattee jirtaa yaani ati anaatutu gartee akka ati yaadisiif hin ta'in malee deebitee ammas daddafteeti keessa naaf ibsitee osoo nifi waa'een jechuu ati naan jettee irraa kaasee achichi jammaree osoo nan sin jaalakka naan jettee nan sin jaaljee yaada kiisii fi nifsin deebitee piraank naan jettee daftee anarraa gabaabsitee sanuu daa'u ijjitti tijes hin barree waan silaas duraan jechuuf kee akka na yaadillee bakka na yaadee waan yaadee dubbachuuf kee sanillee akka na dubbanne na gootee jirtaani galatoomii baganii keessatti hin baafatin sin jaalallee silaan irraa tarsi dubbadde urjina jaalatti ganaaga olii tatammataa sin dhaqqabani sanuu daa'u baguma hin godhini baguma sanuu daa'u hin dubbatini rabbiin kiyyaa na gargaaree jira ati silaa akka yaada keetiitiin osoo silaa garuu akka sin jaalalnaan jetteen anarraa illee akka na si jaaladu na jaalatti mun jaalattu dhiiroo an akkana jeenii isii tana maatutti dhagaamee erganii fi nan jigaa fi jaalatan dhiyeesseef maatutti dhagaamee jettee sila anarraa anillee waan dhagaame akka na siibsu yaani hubattee waa'ee na siin jiru laaltee sanboot piraank osoo naan jettillee wayii ture ati sanuu daa'u irraa hin baasne osoo irraa hin baasin piraank naan jette galatoomi sin jaa baga iccitii xiyya sin baasni galatoomii galanii keenya hin badini saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ammoo waan Ridwaan godhee isin garsiisu inni ana akkas je'eeni piraankinaan jee piraankin irratti inni hojjetee arkee jirtanii agartanii jirtanii na fakkaata piraanki chaanala isaa jalatti daawwadhaan isiniinsa ammoo akkasuma anis osoo hinaarratti osoo niif hin gartee miilaa nyaara kiyya kana ittiin jijjiirre fuula kiyya kana ittiin jijjiirre akka inni nan irratti hin beenetti akka inni nan shakkinetti waan fedhenu haa ta'u irraa kafaladheetiin isin garsiisaa haga inni na godhesanii rifadhee hedduu takka osoo niif na bira jiraatanii onneetii tan akkana na qabatanii onneetii tun akkana haatee akkana godhatti jechuudha hedduu takka rifadhee waan dhugaa takka na fakkaattee san dura ogaa inni akkasitu an dhugaa se'ee maal jee tiyyaa itti baafachuuf ka'e ittuu hin baafannee rabbiin keenya baasee jira waan isaan jechuuf ka'e hunda rabbiin osoo nan hin baafatin innis gabaabsee ni narra piraank naan jee alhamdulillah dilas akkasitti waan biraa keessa nan galchine innis sila akka isaatiin ogaa inni fi inni natti dubbatee waa'ee akkasii natti dubbatu anis waan biraa keessa galee haasoo biraa waliin haasoo ni kee sanuu daa'u osoo saniinuu naan afatin piraank naan jee anarraa gabaabse saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya anis isin garsiisuudhaaf qophiirra jira inni akkasuma godhee anis isin hin dhiisu anis irraan kafalee isin garsiisa saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya hangam viidiyoo biraa qabadhee isin deebutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ammas viidiyoo caaltuu viidiyoo nama gammachiistu ta nama bohaarsitu waan adda addaa qabannee isin deebina malee mushaakilaa fi kana ani jechuun warri urjii ati mujrimtitti taakkanaati ta'a akkasitti jettanii duraan na arrabsaa turtanillee dhiifama naaf godhaadha nutti aartanii jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isin akka isin natti aartan beekeetiin jira isin atiin tun urjii mujrimtitti naamin jettanii warra na arrabsaa turtanillee galatoomaadha akkasuma akka micootee atiin tuni intala dhalaatii wanni kanaa kun sirraan fakkaattu waan akkanaa kanarraa gorsii naamin jettanii na gorsaa turtanis